Ayyeen akkam jirtu hordoftoota ifaatuub arras qorannoo adda ta'e qabatee isiniif dhiyaatee jira. Isa dura garuu fuula yuutuubii kanaaf haaraa yoo taate sabskiraayib gochuun viidiyoo seeniin dhaamsa keenya. Fuula yuutuubii kana sabskiraayib yoo goote viidiyoon yeroo yerootti gadhiisnu daddafeessi bukkee gahaa jechuudha. Qophii keenya guyyaa irraattis walumaan hin seenna. Kunooti. Akka odeeffannoo kitaaba Investigate Human Body jedhaman waa'ee uumama namaa caqasanitti namni daqiiqaa tokko keessatti si'a 14 hanga 17 qilleensa baafata. Qilleensi inni guyyaa tokko keessatti baasu hanga liitirii 6,000 ga'uu ni danda'a. Qaama namaa tokko keessa immoo hidda dhiigaa kiiloomeetirii 100,000 hanga 60,000 dheeratutu jira. Kana jechuun onneen keenya dhiiga kiiloomeetira 80,000 darbachuuf humna qaba jechuudha. Waa'ee sammuu keenyaa gaafa dubbatu akka jedha. Sammuun keenya keessa nervoota biliyoona 300tu jiru. Waa'ee kalee keenyaa immoo kaleen keenya daqiiqaa tokko keessatti hojii calaluu leetirii 1.3 geggeessa. Shanaffaa irratti cimina qaama keenyaaf lafee 213tu ramadamee jira. Lafeen kun immoo gogaa odeeffannoo yookaan infoormeeshinii sassaabuu danda'uun haguugamee jira. Jaaffaa irratti namni kamiiyyuu namoota biyya lafaa irra jiran hundumaa irraa kan ittiin adda ba'u quboota harkaa irraa ashaaraa fi arraba irraa mallattoo adda ta'e ni qaba. Egaa Waaqayyo dinqii godhee si uumeera. Ati nama akka tasaa osoo hin ta'in kaayyoo fi karoora Waaqayyoo si dinqisiisaa fiixaan baasuuf hafuura Waaqayyoon qalqamtedha. Eenyummaa kee filaacha qajeelaa simannaa gaarii fi jaalala yoo qabaatte warra kaan salphaatti jaallachuus ta'e simachuu ni dandeessa. Namni of simatu jaalala agarsiisuu hin danda'a. Namni natti uffata jedhee hin yaadu. Ofitti amanamummaa yookaan koonfiidensi adda ta'e qaba. Poozitiiv atiituudii yookaan ilaalcha sirrii qaba. Gaafa of simachuu qabna jennu kanneen armaan gadii jechuu miti. Ofittummaa qabaachuu, waa'ee kanneen biroo yaaduu dhiisuu, kan qofaan haa ta'u jechuu, dadhabbii ofii akka malaatti lakkaa'uu jechuu miti. Ayyee viidiyoo keenya irraa asuma irratti xumurree jirra. Yeroo biraas viidiyoo adda ta'u qabannee akkasiin dhiyaannu abdii qabna.